jalqabarratti hangafoota oduu. Ameerikaan daandiiwwan qilleensaa Itiyoophiyaa fi Itihaadii adabde. Gulantaa Profeesarummaa guutuu kennuun dhorkame. Ameerikaa dabalatee biyyootaa fi dhaabbileen garaagaraa waliigaltee Ankaaraa akka deeggaran ibsan. Odeeffannoon baqattoonni Eertiraa biyya bahuuf mallaqa gaafatamu jedhu dhugaa irraa kan fagaate ta'uu ibseera. Kanneen ammaasii olitti dhageettan kun hangafoota oduu guyyaa har'aatiif qabanne yoo nu duukaa turtan guutuu oduu keenyaa isin biraan geenya. Amma balballoomii guyyaa har'aatiif qabannetti ceenee Ameerikaan daandiiwwan qilleensaa Itiyoophiyaa fi Itihaadii adabde. Ministeerri geejjibaa Ameerikaa sababa zoonii balallii xiyyaaraa fi hin eeyyamamne irraa balali'uutiin daandii qilleensaa Itiyoophiyaa doolaara 425 fi daandiin qilleensaa Itihaadii doolaara 400 adabuu beeksise. Murteen adabbii qorannoo biiroon eegumsa fayyadamtoota aveeshiinii geggeessee hordofee kan mudatedha. Daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa koodii United Airlines ofirraa qabu balallii Itiyoophiyaa fi Jibuutii gidduutti bara 2022 hanga 2023tti geggeesseen kan adabame yoo ta'u, kan Itihaadii immoo gosa xayyaaraa Jet Blue Airways B60 fayyadamuun balallii Ameerikaaf Imireetota tokkoomanii Arabaa United Arab Emirates gidduutti hagayya 2022 hanga eebla 2023 taasiseef adabameera. Balallii kunneen eeyyama malee taasifamuu eeruun erga akeekkachiifne kenname boodasi xayyaaronni kunneen balallii itti fufuu qorannoon agarsiiseera jedhame. Oduu itti aanuun gulantaa Profeesarummaa guutuu kennuun dhorkame. Gulantaan Profeesarummaa muddee 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee dhaabbileen barnootaa olaanoon kennameef gara fuulduraattis kennamuu fudhatama akka hin qabne ministeerri barnootaa beeksise. Ministeerichi qajeelfama guddina sadarkaa hojjettoota akaadaamii onkololeessa 4 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee hojii irra turuu fi raawwii irratti qaawwii irratti mul'ate fooyya'aa akka jiru ibseera. Haaluma kanaan fooyya'insi kun xumuramee dhaabbilee barnoota olaanoo hundaaf hanga ergamutti kenniinsi guddina gulantaa Profeesarummaa yeroodhaaf dhorkamuu ministeerichi xalayaa adoolessa 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaa dhaabbilee kennaniif ergeen ibsee ture. Haa ta'u malee ministeerichi xalayaa irra deebii muddee 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa dhaabbilee barnoota olaanoof ergeen dhaabbileen tokko tokko dhorkii kana cabsuun haala qajeelfamichaa hin hordofne iftoomina hin qabnee fi riifoormii mirkaneessaa qulqullina barnoota cabseen gulantaa Profeesarummaa kennuu itti fufuu isaanii hubanneerra jedhe. Gulantaan Profeesarummaa muddee 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee kennamee fudhatama akka hin qabne kan ibsa. Ministeerichi qaamolee hooggansaa olaanoo fi boordii hooggansaa dhaabbilee barnoota olaanoo hanga qajeelfamni fooyya'ee xumuramutti obsaan akka eegatan hubachiiseera kan gabaase Addis Standard. Oduu alaa arganneen immoo Ameerikaa dabalatee biyyootaa fi dhaabbileen garaagaraa waliigaltee Ankaaraa akka deeggaran ibsan. Dhaabbilee fi biyyoonni addunyaa hedduun waliigaltee Ankaaraa muddee 2024 ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad gidduutti mallattaa'eef deeggarsa isaanii ibsaniiru. Gamtaan Afrikaa waliigaltee kana tarkaanfii barbaachisaa itti gaafatamummaa olaanaa qabu jechuun dinqisiifateera. Ameerikaan gama isheetiin waliigaltichi birmadummaa walabummaa fi tokkummaa daangaa biyyoota lamaan kan mirkaneessu ta'uu ibsiteetti. Oduu xumuraatiin odeeffannoon baqattoonni Eertiraa biyyaa bahuuf mallaqa gaafatamu jedhu dhugaa irraa kan fagaate ta'uu tajaajilichi ibse. Tajaajilli immigireeshinii Itiyoophiyaa Finfinnee muddee 13/2024 baqattoonni Eertiraa Itiyoophiyaa keessa jiraatan gara biyyoota biroo deemuuf mallaqa akka gaafatamaniif biyya ari'ataman odeeffannoon tamsa'u dhugaa irraa kan fagaate ta'uu tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa beeksise. Tajaajilichi ibsa baaseen lammiilee Eertiraa karaa seera qabeessaa ta'een viizaa guyyaa 90 argatanii gara biyya galan irratti tarkaanfiin fudhatamee kamiyyuu hin jiru jedheera. Haa ta'u malee lammiilee biyya ormaa karaa seeraa hin guutiniin daangaa ce'anii gara biyya seenuun hojii seerri hin eeyyamnee fi irratti bobba'anii argaman jiraachuu eeruun keessumaa lammiileen Eertiraa yakka irratti bobba'anii argaman jiraachuu ibseera. Tajaajilichi namoota kanneen karaa seera qabeessa ta'een galmeessuu fi waamicha taasisuus namoonni waamicha kana dhagahanii karaa seera qabeessaan galan lakkoofsaan xiqqoo ta'uu ifoomseera.
Baqattoonni kunneen fira lammummaa Eertiraa qabu daawwachuuf bakkeessuun Dubaayii, Eertiraa fi Ugaandaadhaa meeshaalee garaagaraa gara biyyaa galchuun kontiroobaandii fi gocha seeraan alaa irratti hirmaataniiru jedhe. Akkasumas daldaltoota seeraan alaa biyyoota garaagaraa keessatti argaman waliin qindoomuun karaa seeraan alaa ta'een godaantota daddabarsaa turaniiru jedhe. Kana malees sanadoota sobaa kan akka sanada geejjibaa, chaappaa herreega baankii qopheessuun gocha yakkaa raawwachuun eerameera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kanarraaf qabanne kanuma turtii gaarii.